Fayyaa yeroo dheeraaf leenjisaa ture xumursiisuun eebbisee gara hojiitti aanutti bobbaasuu beeksise. Daaroo Labuu keessatti argamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota hidhuu fi dararaan hammaachuu himan. Bunnoo Baddallee keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uffata mallattoo paartii bilchiginnaa qabu dirqamaan hawaasatti gurguraa jiraachuun dhaga'ame. Ergaan hoogganaa olaanaa haaraa Iraan Mujtabaa Khamini miidiyaa mootummaa irratti tamsaafameera. Ebla 30,2026 shamaa harka fuunee hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa kanneen hangafoota oduutii bal'ina oduutiif hangadhuma sagantaa keenyaatti naa waliin turaan afeerraa hooti. WBO'n Zoonii giddugala Oromiyaa Ogeyyi Fayyaa yeroo dheeraaf leenjisaa ture xumursiisuun eebbisee gara hojiitti aanutti bobbaasuu beeksise. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Akka odeeffannoon maddeen irraa argaman addeessanitti zoonii jiddugalatti leenjiin ji'oota hedduuf itti fufuun Ogeyyi Fayyaa dandeettii guutuu qaban oomishuuf karoorfamee kan geggeeffame yoo ta'u, kaayyoon isaa inni guddaan tajaajila fayyaa yeroo rakkoo fi yeroo nageenyaa keessatti uummataaf kennamu cimsuudha. Ogeyyiin leenjii kana xumuran kunneen damee fayyaa adda addaa kanneen akka gargaarsa ariifachiisaa, yaala madaa, to'annaa dhibee fi tajaajila eegumsa fayyaa bu'uuraa irratti ogummaa gahaa horatanii eebbifamaniiru. Akkasumas haala rakkisaa keessatti hojjechuuf dandeettii fi qophaa'insa cimaa akka qabaatan irratti xiyyeeffannoon guddaan kennamuun isaa ibsameera. Miseensota WBO Ogeyyi Fayyaa keessaa tokko hojii kan ilaalchisee ibsa kenneen leenjiin kun yeroo dheeraaf itti fufee milkaa'ina xumurameera. Ogeyyiin keenya har'a eebbifaman kunneen dirqama isaanii itti aanuun tajaajila fayyaa kennuu fi lubbuu lammiilee baraaruuf bobba'uu jechuun ibsaniiru. Haala kanaan bakka adda addaa keessatti ramadamuun uummataaf tajaajila fayyaa kennuuf qophaa'anii akka jiran himameera. Kunis naannolee tajaajila fayyaa itti hanqate keessatti gahee guddaa akka taphatan ni eegama. Gama biraatiin jiraattonni naannoo fi uummanni Oromoo Ogeyyiin kunneen leenjii isaanii milkaa'inaan xumuruu isaaniitti gammaduu ibsuun hojii isaanii keessatti milkaa'ina akka argatanis hawwii qaban ibsaniiru. Namoonni hedduun tajaajila fayyaa akkasii haala yeroo ammaa keessatti murteessaa ta'uu himuun hojii Ogeyyii kanaa akka deeggaran waadaa seenaniiru. Hoogganni WBO zoonii giddugala Oromiyaa sagantaa eebba Ogeyyi Fayyaa kana ilaalchisuun akka jedhanitti hojii leenjii akkanaa gara fuulduratti cimsinee itti fufuu karoora qabaachuun Ogeyyi damee adda addaa oomishuun uummataaf tajaajila guutuu kennuuf tattaaffii keenya itti fufna jedhaniiru. Injifannoon uummata Oromootiif. Bunnoo Baddallee keessatti murni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uffata mallattoo paartii bilchiginnaa qabu dirqamaan hawaasatti gurguraa jiraachuun dhaga'ame. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Godina Bunnoo Beddellee aanaa Beddellee ganda Abaaloo Sootaa fi Tibbaa Dabalii keessatti jaleewwan mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP uffata mallattoo paartii bilchiginnaa qabu qarshii 400 hawaasa irratti dirqama gurguranii uffachiisaa jiraachuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Akka maddeen himanitti namni uffata kana bitee uffatee hin argamne yakkamaa fi shakkamaa ta'uu bira darbee mirga lubbuun jiraachuu iyyuu kan hin qabnee fi murni badiif ga'e mootummaan naftanyaa bilchiginnaa PP dirqiin na jaalladhaa fi na deeggaraa jechuun uummata humnaa ol hiraarsaa jiraachuu jiraattonni dubbatu. Aanicha keessatti sarbamiinsi mirgoota namummaa sababoota garaagaraatiin ilmaan Oromoo irratti loltoota maafiyaa mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP'tiin raawwatamu kan durii caalaa hammaatee jiraachuu maddeen dabaluun miidiyaa walabummaa Oromiyaatiif heeraniiru. Daaroo Labuu keessatti argamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP jiraattota hidhuu fi dararaan hammaachuu himan. Bal'ina oduutiif Jaalduniyaan waan qindeeffatte qabdi. Godina Lixa Harargee aanaa Daaroo Labuu magaalaa Guree isaa keessatti argamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP badii tokko malee jiraattota hidhatti guuruu cimsanii itti fufuu maddeen miidiyaa walabummaa Oromiyaatti himan. Ergamtoonni mootummaa naftanyaa bilchiginnaa PP filannoo sobaa baatii itti aanu impaayaratti keessatti geggeeffamuuf ijoollee umriin isaanii waggaa 10 hanga 18 gidduu jiran hundatti kaardii filannoo qoodaa jiraachuu hordofee namoonni maqaan isaanii Abdulaziz Abdul Jabbar Jaalataa Muhammadii fi Aliyyi Umar kanneen jedhaman sababa ijoolleen umriin isaanii filannoof hin geenyeef kaardii filannoo qooduun sirrii miti jedhanii mormaniif Ebla 23/2026 kan hidhaman ta'uu jiraattonni miidiyaa walabummaa Oromiyaaf ifoomsaniiru.
Namoonni kunneen hojjettoota mootummaa yoo ta'an heera impaayaratti sadarkaa barreeffaman qofa jiru bu'uureffachuun namni umriin isaa waggaa 18 olii ta'e qofatu filachuu qaba jedhanii gaafii mirgaa yommuu gaafatan ergamtoonni mootummaa naftanyaa biltsiginnaa PP immoo ergama qaama biraa qabdu filannoo burjaajessuuf karoorfattan jechuun sobaan yakkanii kan hidhatti darbatan ta'uu jiraattonni magaalichaa ibsaniiru. Hojjettoota kana malees namoonni 10 ol ta'an gocha dabaa fi sobaa kana dura dhaabbachuun kan morman yoo ta'u waa'ee filannoo irratti namuu gaafii fi yaada qabu bilisaan gaafachuu akka hin dandeenyee fi yoo ka gaafatu ta'e immoo sarbamiinsi mirga namoomaa kan irratti raawwatamu ta'uu gabaasni miidiyaa walabummaa Oromiyaa qaqqabe ni addeessam. Ergaan hoogganaa olaanaa haaraa Iraan Mujtabaa Khamini miidiyaa mootummaa irratti tamsaafameera. Bal'ina oduutiif Jaal Magarsaan waan qindeeffate qaba. Ergaan hoogganaa olaanaa haaraa Iraan Mujtabaa Khamini miidiyaa mootummaa irratti taasifameera. Riippaabilikiin Islaamaa Iraan humna misaa'ilaa fi Nikuleera ishee qabeenya biyyaalessaanii eeggatti jedhan. Ergaatiif biyyaalessaa Iraan irratti tamsa'een lammiileen Iraan biyya keessaa fi ala jiran miliyoona 90 ta'an qabeenya saayinsii industirii teekinooloojii bakki tokkittiin Ameerikaan ejjechuu dandeessu bishaan galoo galaanaa Paarshiyaa keessa qofa ulaan Hormuz to'annoo Iraan jala ture jedhan. Bulchiinsi haaraan ulaa Hormuz tasgabbii fi faayidaa diinagdee fida jedhe. Ergaa barreeffama tamsa'een waraana kana booda galoo galaanaa fi baha jiddugaleessaa keessatti boqonnaa haaraatu banama jedhe. Khaminiin buufataaleen waraanaa Ameerikaa galoo galaanaa jiran baha jiddugaleessaa jeequmsa imala bishaanirraa diinni raawwachaa jirus ni balleessiti jedhe. Mujtabaan bulchiinsa haaroftii Hormuz tasgabbii jijjiiramaa fi faayidaa diinagdee biyyoota galoo galaanaaf ni fida jedhe. Egaa hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa oduu namaaf qabnu kanumaa oduu birootiin hanga walitti deebinuu nagaan nuuf tura. Horaa bulaa deemana.